Biiroon Fayyaa Oromiyaa bara kana hojjettoota 1,100 jetti galchuuf karoorfate keessa iyyattoota tokkollee dhabuusaa addeessee jira. Itti aanaan itti gaafatamaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Bushaa Balakkoonii bara kana hojjettoota 1,100 qacaruuf beessa baasanullee iyyattoota akka dhabe addeessee jira. Bulchiinsi magaalaa Shaggar ammoo bara kana dhaabbata insaa waliin haala ittiin qabiyyee lafaa dijitaalaayiz godhan irratti waliigaltee walii mallatteessanii jiru. waliigaltee kanas kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaati fi Daayirektarri insaa Obbo Salamoon Sookaan wal harkaa fudhatanii jiru. Instituutiin pilaanii magaalota Oromiyaa ammoo magaalota Oromiyaa ammayyeessuuf hojjetaa jira jedhee jira. Instituutichi bara kana pilaaniiwwan gara magaalota 700 fi fayyadan qopheessuusaa addeessee jira. Chaayinaanii masjiidota diiguu fi uguruudhaan islaamummaa biyyasii keessaa balleessaa jirti jechuun dhaabbati mirga dhala ilmaan namaa himate. Human Rights Watch Chaayinaanii bara 2020 irraa kaasee haga bara 2023 waggoota 3 qofa keessatti masjiidota 1,300 diiguusii addeesseeti jira. Kooriyaan kaabaa waliigaltee waraanaa Kooriyaa kibbaa waliin walii qabdu guutumaan guutuutti adda kuttee jirti. Dabalataan Kooriyaan kaabaa saatalaayitii basaasaa gara hawwaatti ergattee jirti. Saatalaayitiin kunis yennaa lamaaf yaalamii sadaffaarratti kan milkaa'e ta'uusaa har'a addeessee jirti. Kunis fatayammoo eega hoogganaan Raashiyaa Vladimiroviich Puutiin hoogganaa Kooriyaa kaabaa Kim Jong waliin wal argan jedhamee jira. Odeeffannoowwan sekondii dhibbaa waliif TV kana akkasinitti hime hamboruu mashii.